Irra tujjaaraan isaaniiti akka nu gargaaree rabbi isaa gargaaru. Ni maal isin jaamse kan Kan nuti bareeda jirru daree keessan gubbaasanii kafaltii mana barnootaa fitan jedhanii kana gas booda nuti ganaan wanta hin qabnu jennaan nu gatoofanii akkas jennaan ganaan nu gatoofanii gisee gaddufnu bashaa turee ganaa gas booda ol kottaadhaan jettee giseetti illee nu ganaa gas booda uummata ittiimnaa kana ijoolleen tun ispoonsara wanta ni gargaaran malee gargaarsa nu godhaniif malee wantaam ijoolleen tujjaaramtii kana jennee itti himte ganaa gas booda haa ijaanii akkasin nurraan ta'udha. ayyaatu maal kana Ani suntina kun akkuma inni jee dureessa nu isaaniiti nama qabeenya qabu nama kafaltii irraa hafaluu danda'u nu isaaniiti. Sanii acha nu amanuu dadhabaa fi akkasii nu gatan ijoollee keessaa waan nuti mul'annee fi akkasii nu baasan jechuudha. maashaallah wallahi ijoollee tan akka malee gammachiistanii kunooti isaan nama hunda dura akka nama dureessa caalatti uffisiistanii meeshaa mana barnootaa guututti waan gootaniif galatoomaa jazaakallaa san gubbaan dabartanii nyaataa siraashina warreen gootaniifis galatoomaa warreen mana kanaas cinaa jiranii gargaarettanis hedduu galatoomaa isin jenna mee gammachuu maaltu isin dhaga'ama? Baay'ee na dhaga'ama wallaahi. Ayyo obboleessa keenya kanaafillee hamma arraan tanaa 8,700 isiniif ergee isin cinaan jira jee kanaafillee du'aa Rabbi isaa saamil keessu bakka inni fedhe rabbi haa geessu gubbaan rabbi riskii itti haa kennuuf rabbiin bakka waan inni fedhe hunda rabbiin yaasa rabbi haa guutuuf jannata ollaa nabii keenya rabbi haa godhu akka nu gargaaree rabbi isaa gargaaru riskii tanaa olii ganaallee rabbi itti haa hidhuuf rabbiin isaas bakka duriisa rabbi haa godhu rabbiin addunyaa kanatti isaa milkeessu rabbiin bakka waa jannataan rabbi isaa ganeessu sharrii rabbi isarraa qabu khayrii rabbi isaa kan rabbiin balaa irraa haa qabu adawwii isaas rabbi irraa qabu rabbiin swaaba isaa guutuu rabbi haa godhuuf rabbiin jannataan haa milkeessu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan obboleeyyan nagaa keessanii fayyamaa jirtu jabaattu. Wallahi viidiyoo ijoollee kanaa ilaalee waa'ee jireenya biyya keenya keessaa yoo waa qabaatan illee rakkoo akka ta'e yoo rakkatan illee rakkoo akka ta'e waan hundumaa jechuudha. Na ajaa'ibe ijoolleen kun akkuma jedhanii mana barnootaadha. Namatu ispoonsara ta'ee fi wayyaa uffataa mana barumsaa kana boorsaa waan hundaa kana isaanii bitee ijoollee kana babbareechanii akka isaan barataniif namatu gargaare jechuudha. Warri mana barnootaa immoo daayirektarri mana barnootaa fi warri barsiisonni jaraa immoo kafaltii fidaa isin ijoollee abbaa qabeenyaati qabeenya fidaa jedhanii kafaltii kafalaa jedhaniitiyyuu ijoollee keessaa baasanii jedhan akkuma jarri kun jedhaa jiranii. Hannaa ijoolleen kun baanuun jedhanidha. Ba'a jedhanii gadi baasan jechuudha mana barumsaa keessaa. Ijoolleen kun mana barumsaa keessaa gadi ba'anii ergasii namni dhaqee itti himedhan. Dhaqaniitiyyuu ijoolleen kun nama waa akkuma beekamu ijoollee warra tujjaara nu se'anii nama waa qabu nu se'anii kafaltii mana barumsaa fidaa nuun jedhanii jennaan. Jedhanii gannu baasanii gannu ari'anii mana barumsaatii gadi ba'aa jedhanii ijoollee keessaa adda nu baasanii birrii kaffalaa nuun jennaan. Namni biraa mucaan tokko ijoollee mucaa wayii maqaa isheedhaanii isheetu dhaqeetti nu hime achumaan haya jedhanii ol deebisanii jedhan. Akkasitti ijoolleen kun nama isaan gargaarillee galateeffataa jiranii jechuudha. Amma biyya keenya keessatti yoo nama waa qabu taatellee kafaltii kaffaltu malee ati nama qabeenya qabu warri keessan nama qabeenya qabu jedhanii wayyaa malaalanii amma murteessu warri biyya keenya keessatti jechuudha. Namni qabeenya hin qabnellee rakkate namni qabeenya qabullee rakkate dhugaa dubbachuudhaaf sababiin isaa kun ijoollee isaaniirraa akka isaan kafaltii kaffalanii fi akka isaan birrii baasanii fi uummata keessaa baasu jechuudha. Inni rakkataa immoo waan ittiin baratu dhabee na gargaaraa jedhee fuula namaa dhaabbata jechuudha. Wallahi jireenyuma duniyaa kanarraa wanti filatamuyyuu wallaalamee dhugaa dubbachuudhaaf sababiin isaa namni nama rakkate maan gargaarin nama qabeenya qabu immoo maaliif fedi birrii jedhanii kokkee qaban nama qabu haa qabaatu yoo namni sun nama qabeenya guddaa qabu yoo ta'e namni sun mana barumsaa sana yoo gargaareyyuu rakkoo hin qabu haa gargaaru qabeenya qabaatee jennaan haa gargaaru garuu akkasitti uummata keessaa kaasanii deemaa warri keessan birrii fidaa jedhanii nuun amma dur yuunifoormii yoo hin bitannu ta'e nu ari'u amma yuunifoormii bitattaniiti jedhanii maatii keessan fidaa jedhanii nama ari'u jechuudha.
Namni yuunifoormii hin qabne hin baratu jechuudha. Hin baratu nama galchu. Rakkoo guddaan barataanii kan qabu yuunifoormii bitata. Warri bitaniif amma warri waa qabanii yuunifoormii hin bitatanii barsiifatanii mitiire. Inni hin qabne immoo deemedhanii ari'u. Maaliif si ari'an mana barumsaadhaa yuunifoormii dhaadhanii na ari'anii jedha magaalaa. Amma immoo kaffaltii mana barumsaa jechuudha. Yoo kaffaltii mana barumsaa kana kan mootummaa argate mootummaa ammaaf gargaarsa godhee hin barsiifne ijoollee. Warra qabeenya qabanillee birrii fidaa jedhanii akkanatti maaliif morma qabanii waa dubbachuuf ijoollee wayyaa malaalanii murteessuun faayidaa hin qabu. Anamma yoo gaafa biyya galtanii jechuudha. Gaafa biyya galtanii yoo birrii hin qabdan ta'ee kootii macimaa tokko yoo kan uffattan wayyaa uffattanii wayyaa keessan qulqulluu ta'e jennaani kalaasatti birrii qabda bakka. Akkanatti si ilaalu biyya keenya keessatti akkaataatti namni nama madaalu uffannaa keedha. Ati uffannaan kee kootiin kee xiqqoo yabbuu wayyaa ta'u uffannaan kee kun qulqullinaa qabaatu ati qulqullina qabaatte jennaan ati birrii qabda kiisii kee birrii guddaa jira. Ana mataa kiyyaatti na mudateera dhugaa rabbiin isiniin jedha. Manarra deemanii birrii milishaadhaanii finaanu jechuudha yeroon biyya ture keessa. Ani birrii of harkaan qabu birrii milishaa fidi jedhan. Hin qabu hin jedheen. Maal kootii amma naga uffattee akkanatti zanaattee jiraatteetiyyuu birrii hin qabu jettaa isheemiis hin qabu. Maali birrii kanas yoom nyaachuudhaafi akkana namaan jedhu beeka. Birrii kanas yoom nyaachuuf teessanii jedhanii nama foggoru jechuudha. Nama abashaqu yaada isaaniiti. Namni tokko wayyaa ilaalanii murteessuun faayidaa hin qabu. Nama wayyaa ciccita mee nami rakkataadha siina jedhu jettee wayyaa ciccitaa gad deebitee uffattamoo. Nami qabeessa siina jedhu jetteef wayyaa guddaa wayyaa ciccimaa uffattamoo namni tokko akka namaatti jiraachuudhumaaf mataa masaa qulqullina isaa yoo eeggatellee birrii qabaa jedhanii murteessu jechuudha. Asuma achi ilaalanii murteessuurra nama sanaa noormaalii matuutu fudhatanii gaariidha dhugaa rabbiiti. Anamma asuma achi ilaalee namni kun habees namni kun cimaadha jechuu hin danda'u. Ofirraa kaasee waan hin beekuuf yaani maaliif kanaan dura yoo wayyaa gaarii wayyaa wayii uffadhee kiisii kiyya yoo waan jirrellee qabda naan jedhani waanta ta'eef. Keessumaa immoo biyya arabaa kanaa galtanii jennaan dhugaa rabbiiti. Biyya namaa kanaa galtanii wayyaa keessan addanaa gaafa wayyaa gaarii bitattanii galtanii gaafa wayyaa keessan uffattan birriin akkaawuntii keessan irra kan hin jirre kiisii keessan kan hin jirre wallaahi utuu isin lafa gangalattanii ani birrii hin qabu jettanii boossanii namni isin amanu hin jiru. Waa tokko in amanan jechuudha. Uffata kee ilaalanii si madaalan. Kanaafiyyuu warri uffata ilaalanii nama madaalan kun barnoota miti dhugaa dubbachuuf kuni beekumsa illee miti. Akkas isiniin jedha keessumaa warri shamarran biyya arabaa sumaan immoo dhaamsi isinii dhaamu birrii keessan qabadha. Dhugaa rabbiiti birrii keessan qabadha. Kanaafuu ijoollee tujjaaraati jedhanii mana barnootaadhaa hari'anii jennaan namni hittimee fi lakki namatu gargaarsa godhee fi ispoonsara ta'anii fi uffata bitaniif malee ijoolleen nama waa qabu miti. Waan kaffaltii mana barumsaa kaffalatan hin qaban jedhanii irraa deebisanii jechuudha. Hasumaan yaada kiyya ijoollee shamarran biyya arabaa jirtan anumaa waliin illee ani akka kiyyatti garuu namni barnoota namarraa fudhataa deema. Anillee ofii kiyyaarraa barnoota fudhadheera. Sanamiif wayyaa ilaalanii isa murteessan kana anayyuu waan irratti kanaan dura ani argeedha jechuudha. Ani waa tokko kan hin qabne qorrumaattanii yoo isin qootii yabbuu wayii uffattanii bakka isin nama abbaa qabeenyaati keessumaa kootii haguuggii qabu uffadhaa gallaa ilaala. Dhugaan isiniin jedha kootii guddaa kootii yabbuu kan qorraa haguuggii qabu kana uffadhaati. Wayyaa zanaatti uffadhaa meeshaa horii galaa bareedaati xiqqoo waan mallee dibatina bakka kanuma birrii qabdaaf taa'amedha isiniin jedhama waanta ta'eef filees nu qulqullina keenya eeggachuun kennaadhuma waanta ta'eef nuuni qulqullina keenya numa eegganna namni immoo birrii qabdi waan nuun jedhuuf birrii kana keenya agarsiisuu qabna nullee birrii kana kaa'uu qabna jabaadhaa birrii keessan qabadhaa isiniin jennaa sumaan dhaamsa shamarran biyya arabaa. Kaleessa dhaamsa wayii dabarse jennaan yuutuubii kiyya tokko irratti maal akka ta'e hin beeku sagalee kiyyallee na ukkaamse akka nama waa tokko viidiyoo waraabee gadi innis na godhe waan sanaan galle garuu siistemaa yeroo lama moo sadaffaa wayii akkas godhaa jira. Yuutuubii isa kana dhuunteen kan haadhaan maal jedhu jalatti jechuudha.
Kanaaf gorsa shamarran biyya Arabaa birrii keessan qabadhaa. Namni tuusin asii galtanii ani birriin qabu yoo isin jettan namni isin namanu uffatuma keessan ilaalanii birrii qabdi isiniin jedhu. Kanaaf jabeeffadhaa isiniin jedha waan dhaggeeffattaniif galatooma nagannaa tura. Asumaan immoo dhiifama waan tuni hin dinqisiifattanii bira darbuu hin dandeenye mucaa kana maashaallah tabaarakallaa ijoollee maashaallah tabaarakallaa namatti tolu maaliif eebballee beeku ijoolleen kun eebba maashaallah tabaarakallaa akka nama guddaatti tartiibaan eebbise jechuudha maashaallah rabbiin isaa guddisu rabbii ijoollee kana rabbii bakkaan isaan ga'u wallahi baay'ee namatti tola maaliif ijoollee xiqqoo la deemtuun akka kanatti nama eebbisuullee kan beekan namni tokko amma namni gurguddaa beekanii nama eebbisanii dhugaa dubbachuudhaaf hin beekan nama eebbisu garuu ijoollee maashaallah rabbi dureessa isaa godhu rabbi isaa milkeessu duniyaa fi akiraatti isaa milkeessu jedhee maashaallah tabaarakallaa akkanatti eebbisanii warri ijoollee kana gargaartanillee rabbi isinaa eebbisu rabbi jannatal firdoos isinaa quunnamsiisu isiniin jenna. Obboleewwan kiyya wallahi ijoollee kana sumaan baay'ee namatti tolu yaada bibilchaataa qabanii rabbiin bakka guddaan isaan ga'u isiniin jedha. Akkasinillee du'aa eegoonaaf ijoollee ola deemtuudha waan ta'eef asumaan uffata laalamee madaalamuun rakkoodha. Jabaadhaa isiniin jenna obboleeyyan jabaadhaa waan dalagattan ol kaayadhaa isiniin jedha nagaan naa turaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa irra deebiidhaan.